YouTube kee maal ta'e akkam ta'e barroonni jettan jechuudha. Wallahi YouTube kiyya angaru dhugaa dubbachuu asirra ba'ee bu'uun barbaadu. Maaliif wanni faayidaa naa qabu takka hin jiru. YouTube kiyya bakka dhaqee rabbumatu beeka, anuma rabbitu beeka jechuudha. YouTube san irratti immoo ifaajee guddaan qaba dhugaa dubbachuu. Ifaajee guddaan qaba. Maaliif waan ta'e natu beeka. Ijoollee meeqa na bira dhaabbatee, ijoollee meeqa na gargaaraa ture. Wallahi ijoollee hedduu na gargaaraa ture. Isarratti waan ta'e hin qabu dhugaa rabbii dubbachuu. Isarratti jechuudha. YouTube sanirra waan hin ta'e hin qabu. Garuu naa milkaa'ee naa tasakkaamee biyyarraa ijoolleen gisee san na gargaaran hedduutu jira. Kanaaf isinillee hordoftoota kabajamtoota kiyya namoonni na jabeessuu barbaadan, namoonni na bira dhaabbachuu barbaadan, wallahi YouTube sun baay'eetti gara na yaadda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jecha. Ani alhamdulillah galata rabbii naga jira rabbii kiyya galanni haa ga'u. Wallahi warroonni na gaafataa turtanii dhugumatti yoo na jaallattan, dhugumatti yoo isin kabaja naaf qabaatanii na jaallattanii akka YouTube kiyya ka darbee san na yaadachiifne yoo kan ta'u ta'e video kiyya kana share godhuudhaan, like godhuun, subscribe godhuun namoonni lawaan darbee yaadatiin muna kanaasii guddisnaa sibira jirraa gara barbaadde naan jettan yoo kan jiraatu ta'e dhugaa rabbii video kiyya kan like godhaa, share godhaa, subscribe naa godhaa namoota hedduu biraan naa ga'a. Commentii babbareedaa barreessaa yaada keessa wantoota biyya keessa irra xalabachuu barbaadda yoo kan jiraatu ta'e meeshaalee gara bittaa meeshaalee mana keessaa soofarraa, tiraasirraa, abaayaarraa ta'ee diriyaarraa ta'ee shiitarraa ta'ee maatii keessan surprise gochuu gama naanuu si jabeessinaa biyyaan baatiin deebi'immuuna yoo kanaan jettan ta'e dhugaa rabbii akka video kiyya kana bakka hundaan naa geettanii YouTube kiyya san isa faayidaa irraa argadhu san ammallee akka faayidaa guddaa kanarraa argadhu yoo isin na taasista, yoo isin na obboleeyyan kiyya na qarqaarin eenyu na qarqaara, yoo isin na bira dhaabbatin eenyu na bira dhaabbata. Seenaa YouTube kiyya sanii fi seenaan bakki seenaa hedduutu jira jechuudha. Namoonni seenaa kana narraa barachuu barbaadan dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha video kiyya kana namoota hedduu biraan geettanii akkana jajjabeessitan abdiin qaba jechuudha. Ani kan jiraadhu magaalaa Adaamaa keessa. Namoonni meeshaa bitachuu barbaadan asiin durallee video hedduu isin hojjedhee ture jechuudha. Uummata kan laallamne jechuudha. Kanaaf namoonni meeshaalee xalabachuu barbaadan biyyoota barbaadan bakka barbaadan isin geessuu danda'a jechuudha. Kana fakkaata obboleeyyan kiyya waa'ee YouTube kiyya guddichaa kan darbee odoon taane isa mee nu hojjedhu maaltu si mudate akkamitti badee akkamitti YouTubein si harkaa bade wantoota YouTube kanaan sababa sanii maaltu jira kan jedhus duuda isaa dhuba seenaa hedduutu jira YouTube san qofa odoon taane rakkoolee na mudate alhamdulillahi rabbil alamin waa hunda keessattuu rabbiin obsa sabri jabina isin haa kennu jechuudha. Video xiqqoo yeroo jalqabaatiif dhaqaatii video kiyya san video xiqqoo ji'a sadiitti duratti video makiyya kana seenaa videoon kiyya video baay'ee waan hin taaneef dhaytanii jala seentanii maaltu akka na mudate eessa akka YouTubein kennake maalirra akkaan erga ji'a sadiitti yeroo ji'a sadii isinirraa galee jechuun maal keessa mee dhaqaatii video kiyya yeroo jalqabaa san dhaqaa ilaalaa jechuudha. Lammaffaa moo sadaffaarratti garuu videoon kiyya walumaa galatti video xiqqoo waan ta'eef dhaytanii gatuutanii ilaaluu hin dandeettanii waan jiru achirraa hubattanii gaafii keessan gaafii babbareedaa naa dhiyeessuu dandeettan. Rakkoon ilma namaa kana wallahi billahi si mudata. Bakka fedhettu si mudata. Biyyaan baatis rakkoon si mudata. Biyya kee keessa yoo galtellee si mudata. Namoonni tokko tokko akkanumatti galanii biyya isaanii keessa nagaan gallee akkana taane jechuutu danda'an. Maaliif ka nagaan galche nagaan rabbiin galche jechuudha. Fayyaa isinii haa kennu. Hunduma caalaa obboleeyyan kiyya warri na iyyaafattan abshir mucaa tokko seenaa isin kan daganneetu jira. Inshallah obboleettii kana video isin hojjedha gaafa tokko mucaan kun nama akkamii akka qabaatan hiriyaa akkamii akka qabaatan isiniif himuu deema jechuudha. Ijoolleen hedduun hiriyoonni kee warra na jajjabeessanii na bira dhaabbatanii abshir naan jiran hedduutu jira jechuudha. Kuni hiriyummaa jabinaati.
yuutuubiin kiyya badus waa takka rakkoon qabu munatti hin dhagamu garuu namatu si yuutuubii san caalaa ana namatu naaf caala jechuudha waan isaan na duukaa ta'an hanga isaan naaf cinqaman hanga isaan na duukaa dhaabbatan hanga isaan abshirnaan jedhan wallaahi ani galata ijoollee hiriyoota tiyya guutumatti maqaa asirratti dhabuun barbaadu malee hin dagadhu jechuudha nama zajaa guddaa naa kafale yuutuubii kiyyallee rabbiin kana naa guddisuu danda'a isin wajjin jechuudha yoo isin jabeessitan wallaahi bakka guddaa ga'uu danda'a jabina keessan amma na jajjabeessaa jirtan ani galata keessan xiqqoollee maan taane dhugaa rabbii dubbachuu hin dagadhu jechuudha garuu laayik gochuuf sheer gochuuf koomantii babbareedaa barreessuun waa hir'atu tokko illee hin jiru fakkeenyaaf viiyuu yoo 600 ta'e laayikiin isaallee 600 ta'uu qaba kuni maaliif hojjettan namoonni laalanii maaliif tarkaanfataniidha laalanii tarkaanfatu yoo laayikii goote maal rakkoo qaba fakkeenyaaf bakka biraatu dhaqanii laayikii godhan muuziqaa dhaqanii laayikii godhan wantoota isin fayyadan wantoota biyya keessatti faayidaa isin wantoota barbaadan irraa gaafadha isin heeyyamamtuudha jedheen jira ani isinii heeyyamamtuudha waan barbaadan irraa jedhee dubbadheen ture jechuudha kanaaf jechuudha isinillee laayikii kana hin xiqqeessinaa isinin jechuudha 500 yoo ilaale laayikillee 500 ta'uu qaba yoo viiyuun 1000 ta'e laayikillee akkasuma ta'uu qaba garuu laayikiin hin jiru jechuudha namoonni yoo namni 500 ilaale yoo namni 300 ilaale laayikiin immoo 18 20 40 50 akkasirran taru kuni maaliif ta'a maaliif laayikiin xiqqaata maali nuti yoo wal guddifne mee amma sababa biraa laala dhugaa nama ji'a 3 immoo ji'a 4 keessatti nama subscribe isaa 100 galeetu jira subscribe isaa 96 nama irra jirutu jira namoonni YouTube irroon YouTuberoota nuti bakka biraa ni deemna keenya maaliif hin guddifne nuti ani bar fakkeenyaaf ateema fakkeenyaaf biyya ambaa jiraatte ijoollee afaan amaariffaan hojjetantu jira fakkeenyaaf YouTube afaan amaariffaan hojjetanii gurguratan hedduutu jira ijoollee keenya biyyoota keenya biyya ijoollee keenya ta'anii ijoollee afaan oromoote YouTube hojjetanii gurguran yoo jiraatan fakkeenyaaf namoota hedduutu jira Saiduu fa'aatu jira namoota akkanaa kana biyyoota keessa jira ani galee fakkeenyaaf amma ati galtee YouTube san bitattee galtee irratti hojjechuuf dirqama mootu si barbaachisa nama si barbaachisa jechuudha nama si barbaachisa namoota biyya keessa jiran isin warroonni biyya araaf waayifaa namaa fayyadamuu baatus takka marattu viidiyoo namaa hillaata nuti maaliif waliin jabeessine nuti maaliif humna waliin taane atis bar dhuftee bornarraa barachuu dandeetta atis bar dhuftee YouTubein akkamitti banamaa YouTubein abane obboleettii jechuu dandeetta biyya keessatti nama gahaan fakkeenyaaf odoo nama qabaadhe mana kana keessan ta'u fedhii kiyyate dhugaa rabbiin isinin jedha hojjechuu nan fedha garuu nama kaameraamaaniin hin jiru nama biraa qabaachuu qabda nama wajjis hojjechuu qabda ijoollee YouTuberoota keenya hunda isaa takkaan gaafadheen ture jechuudha garuu namni keenya jechuudha YouTuberas dhumaata usi waanya akka nama isaa ol tartu ani namni xiqqoo nama nagaa arge dhugaa rabbii dubbachuuf Muttaar nama nagaati nama gaariidha namattis gurbichi jechuudha Muktaarin suni uf jechuullee hin qabu amma namoota hedduu arge namoota YouTuberoota ta'anii namoota biyya keessa jiraatan ta'anii namoota ufitti sarkisuun feene ufiti sarkama fakkeenya gaafa nama walitti dabalamtee hojjettu YouTube tokko gaaf nama walitti dabalamtee hojjettu fi gaaf kophaa hojjettu garaagarummaatu jira ijoolleen biyya keessa jiraattee yoo wal kakaafte amma sama bira ijoolleen bira gurmaanii hojjetan YouTube hojjetuuf gurmaanii hojjetanii bakka garaagaraa deemanii hojjetanii viewun isaanii dhuguudha ijoolleen keenya warroonni waggaata 4 waggoota 3 hin duratti iyyuu nu waggaa 3 ga'uuf deemu san durattuu wal waanya deemanii bakka garaagaraa ofiyyuu fataa jedhanii mirqaansan viidiyoo ofii isaanii walirraan hojjetan odoo beekanuu jechuudha otoo beekanuu rafaa jiran jechuudha amma gisee ammaa kanatti YouTuberoonni ijoollee warroota afaan biraa hojjetan kutaa jiran jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha kanaaf nuti maali yoo wal guddisne obboleettii yaate bor biyyaan baa jirtu kun borna bira dhufuutu jira borsan bira dhufuutu jira zim jennee sa'aatii 24 TikTok gubbaa teettanii odoon taane akkaataa YouTube itti banatan viidiyoo namaa laalu maal jechuu si fayyada wallahi si fayyada YouTube immoo si fayyada TikTok illee warra hojjetatti immoo si fayyada kanaaf wal hajabeessinu ifama wallahi xiraan akka maleetti naqabee jira wal hajabeessinu isin gaafa na jabeessite ati gaafa na jabeessite bormuna share naa godhii takka akka daganne share naa godhiitu jira
nabiro dhaabbadhu jechuutu jira. Kanaaf jechuudha dhugaa dubbachuu nani xiraallee na dhukaansa jira wal haa jabeessinu. Viidiyoo nama yoo argitan biran dabarfitina. Keessattuu ijoollee biyya ambaa walirraa barannee walitti dhufnee waliin hojjechuu dandeenya salphaamatti jechuudha. Gaafa kana kaameraamaanii qabaachuu dandeenya taraa waliin hojjechuu dandeenya. Akkasii jireenya ammaa mootu daddaftee yoo waliin qarqaarsa irratti yoo waan hundarratti waliin jabeessina irratti ufuma qoonqoo keetii adda nyaatte maasii godha waan akkasiin godhu. Amma ijoolleen as keessa jiran ijoolleen maan biyya kana keessa jiran viidiyoo kenna warroota ijoollee lafaa dhufaa jiran hin arganii beekaa. Share hin godhan dhugumatti like hin godhan jechuudha waan isin gara warroon biyya kana keessa jiraatanii yuutuubaroon nuti xiqqoomaan jechuudha. Si darbiti sagalee waan akkasiisantu isaan keessa na caalti. Maal caala? Ati yoo guddatte anillee guddadhe barsirraa argadha. Maal yoo viidiyoo nama share godhan hin godhan. Bakka ofumaaf fiigu jechuudha. Amma jar ofumaaf fiigu. Waa tokko saniin achi dhugaa rabbii dubbachuu. An akkuma jirtu isaan dubbadha malee akka namni amma garas maxxanna biyyoo maal jiru hin jiru na beera dhugaa rabbii dubbachuu. Share yoo godhe yoo share nama goote amma share maanuu jechuudha. Warra asiin dura mucaa wayii waggaa 2 moosatti dura ijoollee share mallaqa gaafatteetu jira. Wallahi dasiin share ma kana marra mallaqa gaafatantu jira. Kanaaf nuti wal haa jabeeffannu, nuti wal haa guddifannu, nuti haa kakaanu, nuti waan tokko dhugaa rabbii isinitti himaa miti. Nuti yoo jabaanne immoo waa hunduyyuu salphaadha. Wal guddifna. Ani si guddisaa bara ani si guddisa atis na guddifta. Kana fakkaata isin jechuun barbaadu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya kana like godha, share godha, subscribe godha. Faayidaa keetii faayidaa kiyya qofaa miti. Itti haa fayyadamnu deebi'eema walirraa haa fayyadamnu walirraa haa barannu isinin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.